akkaataan taappisuwaap irratti hojjetan haala kanaan isteeppii keenya hordofaa hojjechuu dandeessu jechuudha. Sirriitti nu hordofaa. Jalqaba liinkii kana tuqxuu jechuudha. Liinkii kana gaafa tuqxan istaart jedhee isinii fida. Sana booda istaart now isa jedhu kana tuqxu. Istaart kan jedhu kana tuqxuu jechuudha. Erga isa tuqxanii haala kanaan isinii fidaa jechuudha. Haala kanaan erga inni isinii fidee akkasitti taappi iskiriinii rukutuudhaan akkasitti jechuudha. Qarshii guddaa argattu jechuudha. Kana malees taask bakka jedhu kana keessa seentu. Taask bakka jedhu kana keessa waggaa seentanii haala kanaan isinii fidaa jechuudha. Warreen kana wagganni isinii fide kun koyinii 200 qabaa, kun 100 qabaa, kun 200 qabaa jechuudha. Kana keessaa tokkotti goonaa fakkeenyaaf kan dhumaa kanatti waggaan godhu istaarti kan jedhu kana tuqnaa jechuudha. Istaarti gaafa gootan join telegram channel kan jedhu kana jechuudha. Go kan jedhu kana tuqtu jechuudha. Telegiraamii jalaa join gootuu jechuudha. Yeroo tuqtan go kan jedhu kana yeroo tuqtan haala kanaan fidaa jechuudha. Kana booda chaanaalii jalaa join gootanii af duuba deebitanii check kan jedhu tuqtu. Waggaa kana sekoondii kana isinii lakkaa'a. Sekoondiin kun yeroo lakkaa'ee dhume akkasitti check kan jedhu amma jala deebitanii tuqtu. Amma akkasitti sirriitti hojjetameera jechuudha. Kan itti aanu immoo go kan jedhu tuqna ammas. Kan itti aanu akkasitti tuqne wagganni kana fidee ofirra deebina jechuudha. Waan biraa gochuu dhiifne akka nama godheetti ofirra deebina. Akkasitti gaafa deebinu cheek kan jedhu kana tuqna. Innis sekoondii lakkaa'ee gaafa xumure ammas cheek jedhee gaafa ta'a ammas cheekii gaafa gootan dan jedhee fidaa jechuudha. Amma kan itti aanu tuqna ammas daqiiqaan kun dhumutti. Isas haala kanaan irra gallee of duuba deebina jechuudha. Ishee ammas cheek goona isas. Ishee kan afuraffaa kanas goo kan jedhu kana tuqna. Isas yeroo tuqnee kaane ofirra deebina isas deebinee cheek kan jedhu goona. Akkasitti gaafa sekoondiin kun lakkaa'ee dhume cheek kan jedhu kana tuqxu ammas dan jedhee fixeera jechuudha. Warri kunis yeroo sekoondiin dhume dan godhama jechuudha. Kunillee sekoondiin dhumeera waan ta'eef cheek kan jedhu kana tuqnaa dan amma finish kan jedhu kana tuqnaa jechuudha. Hunda isaa xumurreerra. Kana gaafa tuqnu 200 nuu kennee jira jechuudha. Koyinii 200 fudhanneerra. Amma kamtu nu hafaa isa kana fudhannee jirra. Amma immoo isa kana lamantu nu hafaa jechuudha. Kanas haaluma kanaan irra seennee haaluma nama isin agarsiisan jechuudha. Akkasitti waggaa irra seennee start goona. Wanti isin hubachuu qabdan join telegram chat kan jedhu telegiraamii jalaa join gochuu qabdu. Isa kaan go kan jedhu tuqtanii of duuba deebitanus rakkoon qabu. Garuu kana yoo telegiraamii jalaa join hin goone isiniif cheekii kana isiniif hin hojjetu jechuudha. Wanti biraa wanti isin gochuu qabdan taapping guuruu kan jedhu kana keessa seentanii jechuudha. Taapping guuruu kan jedhu kana keessa yeroo seentanii akkasitti boonasii isinii kenna, guyyaatti 3 isinii kenna. Akkasitti tuqxu jechuudha. Faayidaan isaa maali? Baay'inaan isinii lakkaa'a. Kana malees boonasii keessan isii gara gajjallaa jirtu irraa hin hir'atu jechuudha. Firiidha. Kan biraa wanti hafee boost kan jedhu kana keessa deebinee ammas fuul taank kan jedhu kana keessa jechuudha. Fuul taankiin kuni isiniif gootaa jechuudha. Kan irruu jiru kana jechuudha. Isii gajjallaa irruu jirtu kana akka isinii guutu godhaa jechuudha. Innis guyyaatti yeroo 3tu kennamti jechuudha. Guyyaa guyyaadhaan 3. Kan biraa immoo riifaraal kan jedhu kana keessa seentanii namoota affeertu. Ammas taask kan jedhu kana keessa liigii kan jedhu kana keessa sogguu seentan boonasii garaagaraa isinii kennaa yeroo nama affeertanii jechuudha. Akkasiin isin kenna. Kileem kan jedhu kana tuqtanii 1000 isinii kenneera jechuudha. Riifaraal taaksii kanas nama tokko yoo invaayit gootan 2500 kennaa. Nama 3 yoo liinkii keessan dabarsitan 50 kennaa. Akkasiin haala kanaan hojjetamaa jechuudha. Irra guddaa wanti isin dagachuu hin qabne boost kan jedhu kana keessa seentanii isii kana banuu hin dagatinaa jechuudha. Isiin kun saatii isin onlaayinii irra hin jirre ofiin isiniif lakkaa'aa jechuudha. Garuu hanga inni isinii lakkaa'u kana guyyaatti irra galtanii fudhachuu qabdu jechuudha. Guyyaatti 200-300 ofiin isinii lakkaa'uu danda'a. Isii kana 200 bituu qabdu. Koyinii 200 kana hin dagatinaa. Haala kanaan guyyaa guyyaadhaan irra seentanii hojjechuu dandeessu. Gabaabinaan kana fakkaata. Akkaataa itti qarshii irraa baafatan immoo yeroo dhiyootti isin beeksifnaa jechuudha. Hanga kanatti obsaan nu eegaa isiniin jenna.